Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa meeshaalee mana keessaa qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaa meeshaalee mana keessaa kanaa wanni dhibee wanni dhabame hin jiru isiniin jedheen ture. Namoonni baay'een gaafii garaagaraa na gaafatanii gaafii keessaniif deebii qabadhee dhufeetan jira. Innis waa'ee saanii irratti jechuudha. Saanii diriirtoo yookiin saanii zirgii irratti kan siraamikiin kan biyya alaa sun hin jira. Biyya keessaa nutti himii warri jettanillee hin jirtu. Akkasumallee meeshaa waraabduu gatii tokko tokkoon nu baasii nutti himii warri jettanillee jirtu sirriidha. Haa ta'u egaa jalqaba irratti obboleettiin keenya kan gaafatte saaniin zirgiidhuma ta'ee inni ka biyya arabaa sunii Itoophiyaa hin jira kan jettee fi hin jira. Akka filannoo abbaa abbaatti meeshaan kan bitamu malee saaniin dhabameetii miti jechuudha. Saanii kan biyya alaa sunii hin jira. Wanni biyya alaatti arginu wanni biyya keessaa dhabame tokkoyyuu hin jiru isiniin jedha. Egaa qarshiidhuma jechuudha. Waan qarshii qabaannani wanni dhabame hin jiru isiniin jedha. Inni kan biraa immoo meeshaa gatii tokko tokko nuuf himii meeshaa kan jettani gatii tokko tokkoon himuu nan himaa. Haa ta'u malee wanni tokko fakkeenyaaf fi maankaa shukkaa tokkollee yoo ta'e har'a qarshii 30 yoo bittan boru qarshii sana waan hin argamnee fi fakkeenyaaf fi meeshaa kanaa tokko tokkoon qarshii isaa kun 30 kun 100 kun waan ta'e isiniin jedhee isinitti yoo hime baasee ji'a lamaan kana yookiin ji'a kana dhuftanii meeshaa gaafa ajajattanii meeshaan sun sanarra hin jiru jechuudha. Wanta biraati ana qofa miti jechuudha. Ijoolleen baay'ee warroonni meeshaa bitaa jiranii meeshaa gatii isaa himuu kan rakkisu oddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa dhumana nama har'a qarshii 200 jedhu ji'a lamaan kana ji'a kana qarshii 400 ta'uu danda'a. Wanni qannasu hin jiru biyya keenya keessaa waan dabalu malee. Kanaaf meeshaa tokko tokkoon qarshii isaa agas jechuu kan inni isinitti mul'ise wanta biraatiif miti. Inni kan biraa immoo baay'een keessan meeshaa magaalaa garaagaraa irraa ajajachaa jirtu. Meeshaan kamiyyuu magaalaa keessatti jechuudha gatiin isaa tokko miti. Fakkeenyaaf qarshii 2 qarshii 3 illee wala haa caalan malee qarshiin isaa tokko miti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waanuma kamuu keessatti Itoophiyaatti qarshiin isaa aganaa jedhanii miidiyaa irratti himuun hin taatu. Keessanillee namoonni meeshaa akkasii barbaadan keessan meeshaa amma viidiyoo waraabde kana natti meeshaa kana ajajachuu barbaada yoo jettan herreega isaa keessan isinitti himuu hin danda'a. Akka guutummaatti immoo fakkeenyaaf isinis biyyoota garaagaraa irraa meeshaa kana ajajachaa jirtu waan ta'eef anamma kidaanii tokko qarshii 500 yoo jedhe yookiin magaalaa biraatti yookiin Adaamaatti yookiin Finfinneetti yookiin iddoo ta'etti qarshii 600 700 ta'a. Kanaaf ishiin akkanatti bitaa jirti akkamitti meeshaan kun ishii boonee biratti akkana ta'e kan jedhu nama sana wajjin illee walitti buutu waan akkanaa immoo kanaan duras uumamee jira jechuudha. Waanan dhaga'ee fi meeshaa bakka garaagaraatti ijoolleen ajajattee meeshaan isaan ajajatanii meeshuma bifa tokkooti garuu gatiin isaa tokko miti. Maaliif gatiin isaa tokko miti gaafa isin jedhu qarshii 200 qarshii 300 gaafa caalu namni kun akkamitti meeshaan kunoo kanuma naa bituu danda'e kan jedhu nama walitti buutu. Warroonni meeshaa kallattumaan ajajachuu barbaadan gatii isaa ammumaan meeshuma kana ajajachuu barbaade yoo jettanii keessan isinii barreessuu danda'a malee guutummaatti meeshaa gatii isinii baasuu hin danda'uun isiniin jedha. Meeshaa kan akka soofaa kan akka wantoota tokko tokko baasuu hin danda'a. Meeshaan mana keessaa garuu baay'ee rakkisaadha. Guyyaa gara guyyaatti birrii 1 birrii 2 waan dabalaniif isiniin jedha. Egaa ammas namoonni meeshaa jechuu barbaadan na dubbisa.